السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شانوري. ايه يا خجافين قبل. ايه أما بكان دلوقتنا تي تجيب يتين يا قرتي متى من نمل الجنين فانا رباتي نبيته. ايه ثاني وان قرتي ما عند دلوقتنا بقى وانا كادريتي سنتين ميلا في خنانياتي وهنقول في سنتين نياتي دوات تقولين أنجز. نملي ونمو ميتو متنا مو ميتي تلقوا قراتي تن gurraatti miti tuchee jennuun biyya teenyatti nama urgeessisan. ستوچين ميتي رتقول قدودا ميادنا باس توچي سنمان لگے isin xiqqishoo irra hooyyaadha miti xixiqqoo isaan irra ta'an naman tuydu isin tun irra hooyyaa yoo siqiniin ta'e akka gartee waan kanatti orba beeksite akka doobbitti. آية أيه sani bakka gisee durra walka halaafneetiin bakka ittiin godhu diliidha maal jeeni bakka ittiin dirqaniituma itti godha sanii si gaafa dhiyeete maaltu narra jira itti godhaatiin oolaati akka waan tun bakka isin itti nyaannaan rakkoorra fidinaan jenna. أينو رادريمو أدري بكايسين جرتو رامان جيجير رئيسان بكبران كايسني waan tun yoo gartee arraasiin aniin gartee itti godhu taate tarra boruu jechumaan goolla itti godhattee asumaan jalaan seenti yoo narrachi itti godhe asumaan boolla godhattee ittiin jalaa ol seente maali hogguu ittuma godhi naan jedhan waan kanarraa maaltu narra jedhe. والله أصلا بيتا ونجرو يوتا مجنين تتكان مجنين أغرتي وان كان كميتي ميتي غافقان غرتي أنبياتو كوچنين تي أكيوت إبندتك أبي غوبي غرتي تكاس سيكينين تشوفما غبدا بيتا تنافو أتي على كلال ميتي غبون شريعتي دوركا حدود جيسو شمبرو دوركا دا خنيسا جيسون دوركا دفته ونخنا كان خان موغا غرتي والله عالمي أنا مسألة أنا قرتي تكو نقول فاتي مرتي قروني ولكن مو جيسو قرتي دوات قراني في توتنا أرجو تنجرو والله عالم قرو إن شاء الله تبر بعد من إنرام بيخو Ayah ustaz saya tu miti kafi lama dah tidak balas cunin dah. أيه دبلت تيام بيخو تاد في ديسا Insyaallah ya ustaz ya rumah sirkat deh di itu dah kubrin udah ada di saat tak nanda urugana magal gala itu dia kan itu nur tu kan. ما شاء الله بارك الله فيك جبار إن شاء الله Ayah ustaz saya. Amma kafi lama dah misalnya dah fadridana halumatu ilmu takdifte ilmu kotana fongo di mata kana nyate beita. هايا Giseen arke hedduu garaa kanaa tu nan dandeenye dhiiga kanaa irra jira iyyata nafaa hunda quluche haadhuma isiin ammoo. جزء الموت أنا تيسيتي كورتي كسقودي Isii xiqqoo akkas gooti habbaa lama dalti habbaa lama keessa isiin tun kuusana lafa ol kaa'atii nyaata isiin nyaachisaa bishaanii fi nyaata kana waliin kannitiif haatummaan tun. أيه Amma gisee tana takka dhiifteetuma isii xiqqoo isii nyaataa nyaatuu hin dandeenye isii bishaan dhuguu hin dandeenye kana takka dhiifteetuma ilmoo takka nyaatti waan isiin nyaattuufis hin beenye. أفتي كالمقود يا دارين Hundaa miti akkuma namni kun amala walirra qabutti takka takkaan harka akka badiin malee hundaa miti. هايا دوبو
saniin giseen argee yoon kophaa hayetti qoonqoon nyaattu yoon gartee kophaa hayet bishaan hin dhugdu yoon akkam godherraa isiin tosila akka shari'atti akkamiin irraa eegaman dhiiroo akkattaa warra ni duute yookiin dheebottee yookiin qoonqoo nyaatuu hin dandeessu jeefaadhaan qalee darba khalaas adariin bashoon haa nyaattu jee. Haati yookaan akkam goote haati ni nyaatti? Haati kan ni nyaatti haati barra guunan akkana jisiyananii fuudhayyoo bara kana bara kaniin dhiiga afaan kanaan balleessitee bara dhiiga jiruun jirtu barshee akka waan ilmoo hambaa taate. Ajaa'iba wallah. Isuma jalaa ofirraa akka isiin akkasitti hin ajjamneef irraa tiqaltee darbita. Akka isiin hin ajjamne qophaa kaa'utti bikkite qophallee ni jirti qoonqoo nyaatuu hin dandeessu anniin kannatti immoo narraa isin fudhattu waan xiqqishoodhaa bishaan dhuguu hin dandeessu qoonqoo nyaatuu hin dandeessu akkasirraa ajjabamurra dhiiroo qalee lubbuu isii tana bilaash dheebuu fi beelaan ajjabamurra jeetiin qalee darba jechuu bashoonaa nyaattu jee. Alaas gaa maal goota? Maal godharree haatinuu ajjabde tana? Ajjabamte. Oye haatinuu ajjabde bar jiruun jirtu bar sira fachiifte hayyaqii akkasuma darbuu turana sila akka waan itti akkasuma irra gaarii miisimaa fi yaadeemiyan. Waa takka maal godhan? Duute. Jazakallah. Hayyaqii inshaallah galatoome uriin nu dheeraddu hedduu takka asii hedduu takka waa hundi sirraa baratu jiraati. akkanuma itti nuufuuf inshaallah akkaataa akka keetiin rabbi nu haa eegumme. taate inshaallah jazakallah khair jazaa. Allah ya akhi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Hello. Salam alaikum. Alaikum salam. Ufte? Abdurrahman. Abdi kam naga? Naga fayu mami. Fayu alhamdulillah. Mal to are? Robu jira wa nari agar ya Sheikh mashallah. Muqabbanin se. Greda robu jira. Robu ajaiba robu jira. Arramal internet ni bare da mo de chal ta ude. La arrachal injo arrantana la garre jira waita. Arra gadda wifi jirtan sala garre. Gadda wifi tin jira. Sheikh wanta ka bitatte yoni fi amma fakkeenya wanta ka dibashoni bitatte yon amno kon igafate abo ana katin dibasa gali bitatte yetteni amma kumatin bitatte yetteni yoni fi kuma sanuna si kan video fi nje akame ho aram tarani ta akab jette ho rafrote malaga. Inta wan dibashoni bitte dibashoni tim bitte tu qabta. Feetu kuma gori na kan kuma gurgura ju dande samo vet. Mirga kheeti. Angatti akkana tim bitte akkana na kan jettu male. Male dibashani wan bitte dibasadde tim bitte dibasagali tim bitte yani khajibun into haram. Aram taayete. Bekama. Haram gurgura ju. An jalate jalanna fi yetuma rafu dagaita. Aye, ingoni ulikas. Akkas mama Sheikh salata kanti duai afaan oromoon godhachuun hin ta'u Intau. sujuuda keessatti Intau ulama irra wal dhabde salata waajibaa keessatti intau sunnaa keessa irra wal dhaban. Warani taaf intau jeera tedduu irra wal dhabde ulama ini ta'uu dhabuutu irra gaarii injiru. ammas nam salata fakkeenyaaf yoo amma maghriibni si dabre ishaarratti salata itti dhiifte ishaa'ii dura salata maghriiba dura salata. Maghriba dura salata. Mo salata jabe. Maghriba dura salata Nadabra yani. ishaa'ii lama salata. Maet. Maghriba sadi salata ishaa'ii lama salata. Mo ishaa'ii guutuma salata. Guutu salata male. Guutu salata. Makinarra salatu rakkoon qabu mi? Makin warra salatu gaari khaa yeroo dabarsuurra ni salata makinarratti.
karaa kana gaa salaatas man dhufe inni akkuma niyaatiin odumaan ujuwan qabne naam kursumaan taa'uratti ingilizii finfinnee irraa hanga diredaa gad dhufu salaatas man dhufe. Tolchite. Tolchite. Yoo bishaan uduwan qabaannes teemuma godhee salaata. Akkas tolchite. Kursuma ta'ima godhee salaata. Akkas. Ayee gaafshe jazaakallaa rabbi yoo keessi naa dheeressu nu jiraatu. Ayyee. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Saya gaafin qaba. Ayyee. Gaafin kiyya waa'ee akka dhaggeeffata qeerroo jirutti waa'ee mallaqa zakaarraa agartee waggaatti baasan kanarraa biyya arabaa kanatti kan nuti arguu jirru ulamoonni asii kana waggoo gaafanne maallaqni heddumaatus xiqqaatus gartee isin waggaa keenyaan maallaquma qabdan sana nama afurtama hirtanii haftee sana kennitanii nama zakaa kennitanuuf jedhan. Kun akkami? Afurtamii firta garuu meetarratti beektaati maallaqa gartee meeta biyya sanii yoo qarshiin biyya sanitti meetani beektaami? Meetni kun gosuma warqeetiini? Laal akkuma qarshi birrii yemmani jechuusa qarshii fi daabaa jira. Daabaa miti. Morma gaafatan san. Meeta san Suudiitti hanga ta'e gatii meeta sanii gaafattee maallaqa Suudii kafa baasuu dandeessa. Giraamni tokko meetri meeqaa? Sigalee? Ayya. Akkasitti baafta. Dhugaa maallaqa qabdu san 40 qooddee eegasii waan san zakaa kan ta'e jechuudha. Akkas akkuma walumaan jette. Ani irraa yeroo hedduu akkas godhaa ture waan sana hin jenneerraa ka'eetiin maallaqa 40 hir'isanii haftee sana fakkeenyaaf gara biyyaa fa'aa ergeetiin akka itti baasaa ture kun asirratti akkam taatedha. Rakkoon qabu maallaqa qabduu 40 hirte. Anamma bikiin an fedhe meeta san gartee gatii beeytee san irratti onni godha. Fakkeenyaaf maallaqa Itoophiyaa 56 irratti zakaan eegalama. Qarshii 56 maallaqa biyya teenyaatti 56 40 gizee qooddee dhaggeeffadhu 40 gizee qooddee 1440 1440 zakaa ba'a. Waggaatti fakkeenyaaf maallaqa waggaan naanna'uu qaba. Waggaatti 56 amatarra naanna'uu qaba. Baatii jaa. Gaaf duraa fa'aa ulamoonni oggoo biyya jirru dhibba lama raqaasiisan fa'aa waggaa kaffaltaa waan akkasii fa'aa waan jedhan dhagayeetiin jira. Kuni akkam? Akkasuma sanuma dhufa. Doolaara kumarratti doolaara 25 akka jechuuti. Qarshii kumara qarshii gartee kana. Fakkeenyaaf biyya dhibba lama qabaate fakkeenyaaf birriin kun 500 kumallee haa taatu waggaa ogeesse gaani achirra nama 5 hireetuman haftee san kenna jechuudha. Maal 200? Kuma 200 moo? 200 raqaasiisan. Kuma 200 moo? Fakkeenyaaf kuma lamallee kuma 500 illee haa ta'u kuma tokkollee haa taatu zayita. Hin ta'u. Yoo gattee waggaa kee kumarraa hin baaftu. Kanarraa qabuu danda'a jechuudha. Hin baaftu. Kum tokkorraa hin baaftu zakaa. Kum 30 irraa kum 10 irraa kum 20 irraa zakaan hin baatu. Amma akka Itoophiyaa amma maallaqa Itoophiyaatti. Amma yeroo kana bahuun danda'u kuma 56 bahu malee. Kuma 56 ta'uu qaba amma. Toora kuma 56 kuma 55 akkana. Aywa. Gaafii biraa sheek. Ayyee. Gaafii kana dhiyoon tana isiniin kaawwadhee tureetiin shabaa kanatti na baasee akkasiin addaan kunne. Gaafiin kee akkana jetti. Ani waggaa 5 dura waan akkasii kana hajjii godhee ture beektaa. Hajjii kana keessatti namni hojii goonu kuni nu keessa mucaan takka duraan godheetiin jira amata 3 dura nuun jee hojiiqaanii tartiiba jiillee xiqqoo waan hin beeknee fi gaafa gartee arafaa deemnee achirraa ol deebinu jamaraa jalqabaa sana irratti gartee jamaraa jalqabaa sila kaas umraa asirra gama kaabaatti ta'an sana. Itee jira inshallah mee asmara dhaabnarra dabbii takkaa jira ra'ee inshallah nageetta assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.